Raadiyoo Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa Oromoo, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangadaa, waaqa sagaltaman garbaa, waaqa dalgan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqiyaayyoo, nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u, handeeme nagaan haa galu, fayyaaf nagaa nuuf haa kennu, waan dhalatte haa guddatu, waan guddate haa buru, barri nagaa haa ta'u, bariin nagaa haa ta'u, gaarga nagaa haa ta'u, guddinni nagaa haa ta'u, galgalli nagaa haa ta'u, ganamni nagaa haa ta'u. Raadiyoon Simbirtuu torbee eegdee qophiilee torbeetiin dhimmoota torbeef ta'u jettee yaadde qabattee qophooftee jirti. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtanitti dambalii qilleensarraan bakkumaa fi haala jirtan keessatti simbiraa ga'u jenna. Sagantaa keenya har'aa akkuma hinnaa kaanii oduudhaan tokko jennee eegalle sirba isin bohaarsa jennu tokko ta'an seefna. Sirba kanaa booda immoo qophii simboo isin dhageessifna. Ammas isaa booda sirba isin dhageessifne qophii imalaa itti fufna. Egaa walumaa galatti yoo nu waliin turtan sagantaa keenya har'aatti ni gammaddu jennee abdanna. Hunda kan tursu oduudha. Amma gamasitti. Dhaggeeffattoota keenya amma oduun isinitti hima. Maddeen akka jedhanitti barattoonni Oromoo leenjii siyaasaa mootummaa Itoophiyaa guyyaa 15 fixatanii galan uummata dadammaqsaa jiru. Dadammaqsuun kun immoo bifa namoota dubbisuudhaanii fi waraqaa warraaqsaa karaa irratti bittinsuu akkasumas bakka uummanni hedduun argamutti maxxansuudhaan gaggeeffamaa jira jedhame. Akka maddeen keenya Finfinnee fi Naqamteetti wanti kun godinoota gama dhiyaa Oromiyaatti bal'inaan akka haaraatti kan deemaa jirudha. Leenjiin guyyaa 15 yeroo xumurame sanatti mootummaan akka kan milkii ture wayita ibsu barattoonni Oromoo yuunivarsiitii kan akka Jimmaa fa'aa immoo mirga Oromoo kabachiisuudhaaf qabsoon itti fufnaa jechuudhaan ibsa baasuun isaanii kan yaadatamudha. Baha Oromiyaatti waraanni mootummaa Itoophiyaa wobootu seene jechuudhaan manaa fi bosona Oromiyaa sakatta'aa jira. Torbee kana keessa waraana bilisummaa Oromootu as seene jechuudhaan waraanni mootummaa Itoophiyaa burqaa tirtiraa fi naannoo isheetti bobba'ee jira. Nama karaa irra deemuu dabalatee namoota mana jiranii fi bosona guutuu naannoo sanaa sakatta'amaa jiru. Reebbichaa akkasumas immoo haadholii fi shamarran roorrisuunis irra gahaa jira jedhe maddi raadiyoo Simbirtuu magaalaa Hararirraa. Godina Wallaggaa dhiyaa aanaalee kan akka Mandii fi mana Sibuufaa keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa hedduminaan ganda keessaa fi bosona keessatti faca'anii jiraachuutu dhagahame. Sababiin isaa ifatti kan himamee jiraachuu baatus taajjabdoonni tokko tokko immoo waraana bilisummaa Oromootu as seeneeraa fi barattoonni Oromoo yuunivarsiitiitii galanis bal'inaan uummata finciluudhaaf kakaasaa jiru jedhaniitudha jedhe maddi Simbirtuu Mandiirraati. Qonnaan bultoonni Oromiyaa godina Arsii dhiyaa aanaa Shaashamannee tokko tokko jiruuf jireenyi keenya nuuf fooyya'aa jiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa immoo yoo tuuta shanshaniitiin ijaaramtan guddinni feetan ni dhufa isaaniin jedhee walitti isaan qabaa jira jedhame. Qonnaan bultoonni aanaa Shaashamannee tokko tokko torbee kana keessa akka jedhanitti guddina walirraa hin cinne argamuusaa mootummaan Itoophiyaa dubbataa jiraatus isaan bira akka hin geenyedha himani. Ammas akkuma durii sana qonna aadaatiin kan qonnuu fi sanyii filatamaallee gahaa argachaa hin turre jedhan. Amma immoo mootummaan Itoophiyaa shanshaniitiin akka isaan ijaaraa jirudha kan isaan dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa namoota shanshaniin kan inni ijaaruu fi akka isaan wal basaasaniifidha jedhu taajjabdoonni tokko tokko. Xumura irrattis Chaayinaan yeroo jalqabaatiif waraana ishee gara kibba Sudaanitti erga jette. Waraanni Chaayinaa 700 ta'an kan isaan gamasitti ergamanii fi miseensa nagaa eegdota waraana mootummoota gamtoomanii kan bara 2005 achi deemanitti dabalamuufi. Seenaa ishee keessatti Chaayinaan waraana ishee gara biyya alaa eegsuudhaaf kan ergitu kun kan jalqabaa ta'uuf jira. Mootummaan Sudaan kibbaa fi Chaayinaan dinagdee dabalatee dhimmoota hedduu irratti waliigaltee qabu. Boba'aa Sudaan kibbaa kan baaftu biyyi guddittiin Chaayinaadha. Amma waraana ishee gamasitti bifa nagaa eegduutiin erguudhaaf kan tole jettes kanumaaf ta'uu hin oolu jedhe maddi keenya Sudaan Tiribuun. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanumadha. Sirba kanaan gara qophii simbootti dabarra.
ilaalus atuu kabeetu maataate darbe kannaatti bootu maataate darbe kannaatti bootu. Dhaggeeffattoota keenya sirba kanatti akka gammaddan abdachaa amma gara qophii keenya jalqabaa gama simbootti darbuuf jenna. Qophii simboo har'aa keessatti walaloo Caalaa Haayiluudha isin dhageessuuf jenna. Maarree nu waliin tura kunootinnis. Roorrotu baay'atee daanga darbee dhuuggate namummaa keenyatu tuffatame sareellee hanqanne. Dhiigni ilmaan keenya yabaabulaan dhangala'eemu. Namummaa darbatteeti diinni bineensa nutti taatemu. Bineensatu guyyaa nutti yuuse sabboontotatu guyyaadhaan nu jalaa gar dhabamsame. Abdii egeree Orombiyyaa dhabamsiteemi. Diinni nutti wal bobbaase guyyaa saafaa rasaasa xaaxesse qehee barnootaaf jaalalaatti dirree waraanaa fakkeesse. Anaan jaallan diinaf summii. Anaan sanyiiwwan koo anaan qomoowwan koo. Ana haa nyaatu sabboontota koo gaafii haqaan nagaadhaan baatanii biyya nagaa seetanii heerri fi seerri caaffanni waraqaa kan hojjetu seetanii qehee abboo qaayyootti dirreetti kuftanii diinni teenya hamtuu rasaasan sin nyaatanii silaas biyya abbaan qabne harreen garmaamanii kanuma mirkansuuf agaazii isinitti yaasanii akka diina daanga cabseetti qawween isinitti duulan qehee maammoo mazammir qeheen daraaraa kafanii har'a dhiigni qoorne imimmaan hawwanii ta'ee madda bishaanii gandi jaagamaa badhaanee har'as diinaf hin oggolle sodaachisaaf marfiin duubatti hin deebine ardaan madda walaabuu qeheen safuu qabu qeheen useen bunee qehee waaqo guutuu silaa ni kabajjii diinni kanan beektu diinummaa wayyaanee kan ifaan mul'ate sabiyyiif daa'imman kan rasaasa waaddite qeheen goota duruu qaatumaan dhaallama harreen hin garmaamtu dhalootaan tikfama. Qeheen magarsaa barii qeheen elamoo qilxuu qeheen taaddee birruu qeheen baarootumsa hin sodaattu rasaasa cimee qaat harkisa hin jenneef malee kumaatama kaasa. Hanga yoom jiraan diinan kulkulfama qehee handhuuramnetti qubattuun doorsifama. Bakki bulluuf oolu silaa shakkii taate yoo nagaan dhibee tasgabbiin godaante yoo gabrummaan jabaatte galma nutti jaatte akkamiin callifna dhiiroo silaa malli dhibdee roorroon baay'atte rifeensa mataa taate cuucca hammaatte daangarra qaarite cal'isuun falamiti dubbadhumaan guddoo gadaaf gadaam wajjin kan beekumsi guddoo hayyuun kalee ruufa mare ammeenya gabrummaa inni dhugaan bare yoo jiraatte dubbadhu cal'isuun falamiti saba keef dhaabbadhu qaalluun godaa dhahime raagduun egeree biyyaa kaleef kaleessa hime kan dheengadda duudhaadhaan urjii lakkaa'e waajabila dhufaa gadaa borii sabaaf gahe suuta ilaameen inni sabatti asaase jiraattu dubbadhu sabni kee imimmaan harcaase jiraattu dubbadhu ilmaan kee rasaasni qaaxesse sheekni qaroon kan saba isaa qaree barsiise kan dhugaa afaan kaa'ee lammii isaa dammaqse lubni haqaa kan waajabilli ayyaana isaa hime inni dhugaan mul'ateef sabni yoo roorrifamu
egereen biyyaa yoo akka baala harcaafan lammiin haqaa dhabee yoo rasaasan hin ciramu. Dubbadhaa kaa jiraattan bobbaasi kaa saba kee. Didi malee roorrifamuu saba kee yoo kana gochuu hanqattan utuu argitanii yoo dubbii dadhabdan dachee fi samii irratti maal jedhamuuf teechan imaanaa waaqa biraa akkamiin dhugoomsitan tiksaa sabaa ta'uu maaliidhaan mul'iftan beekumsi keessanii maaliin raggaasiftan hooggansi kee maali yoo bobbaasuu baatte sirrii miti jettee yoo dubbachuu dhabde saba kee qabattee yoo waliin falmaa dhabde maali abbummaan kee bakka bu'ummaan kee maali ga'een keessa yoo kun ulfaate ka'aa jedhii labsi wal faana bobbaasii gabrummaa waaqarraa tasa nutti hin kennamne jedhiiti barsiisi saba kee dhugaa qabsiisi roorrootu hammaateem dideete daanga darbe ilmaan lama mojoo rasaasni guyyaan waadde waayyaanneen nu fixuu fi marfiin nutti aadde garbummaan jabaatte kunoo nurratti saade gantuuf galtuu daattuu maqaa sabaatu urtoo ta'e nu nyaate malli maali yaa waaqa maali yaa uumaa yookaan nu jabeessi yookiinis nu dhabamsi silaas jiraachumti keenya hiikan isaa dhabe inni kaan jiraan du'ee kaan immoo haamileedhaan cabee gantoonni jaarraadhaan qajeelinni hafe dammi daba caalee keessi keenya faale maali abbo maali ayyo maali yaa goofta maali yaa waaqayyo silaasoo dhumannee maaf calliftaa uumayyo jiraannee naman taane akka namaas lakkaawwamne mirgi keenya hin argamne yookiinis jabaannee hin goonfanne baraan booha himna gadaan hammeenya teenya barumaan gadadoo farrifna gammachuun fagaate gabrummaan daranuu nu keessatti saarte gubanneem cilee taane maraanneem sammuu dhabne hiika isaa wallaalle haamileen nu cabe fixxeem diinni as dabdeechi dabdee jallaaf gantuu keenyatti hudduu ishee gatatte maltee abbaa garaatti kudhaama gabrummaa hidhatte ila jaamsitee sammuu hadoochitee gurras duuchitee jedhii nuun jedhee jedhamaa nu taasifte ergamuudha malee ergamuuf haamilee nu dhoowwite anaan yaa lammii anaan ana haa nyaatu lammii gootota kalee har'aaf egeree jaallan diinaf summii ilmoo abbaan qabne taanii hunduu nutti roorrisa ilmaan abaarrees taane hundatu nu jijjigsa kabajaa dhoowwanne akka gundoo ergisa joollee warri yuuyye taane hunduu nu gabroonfata qeheen abbaa keenya salphatee hundan nu ergata lubbuun saree hanqannee baanee alattafne dhiigni keenya yaa'ee gumaadhaaf hin gaafanne egaa hunduu tasa badee jiru maalii jirra qarayyoo ijaa jaamnee jaamummaa nafuuf jirra maaliidhaaf callifna yaa lammii maaliif jirra kaleessa kumaatamaa rasoo hinuma duuna kan keenya kun maaluma yaa waaqmaaf laalta cubbuu nurra gahu maalumaaf callifta nu dhuumne moo nu dagatte moo laata nu dhala keen taane simitii kan nu uume moo garamii nu fidde maaliif nu dhiiftaree diinni yoo nu shidde nu dhabamsiisuudhaaf ilmaan keenya fixxee maaliifoo mala nuun maltu maaliif diina keenya waraabu nurraan foqqoltu yookiin nu dhiiromsitee maaliif nun dammaqsitu akka goota taane diina ofirraan qolannu yookiin akka abbootii kalee maaliif nun jagnoomsitu maaliif gootonni kalee har'asoo nurraan dhalatu moo laata tarii maaltu beeka gadaamessa ayyootu didee maseene laata gootan dahu jedheeti kakuu galee laata yoo akkas hin taane maarree sanyiin taadde meerre sanyiin taadde meerre sanyiin warqitu meerre dhallee lamoo qilxuu meerre ilmaan waaqa guutuu meerre horteen nadhii gammadaa meerre horteen magarsaa barii meerre sanyiin hayilawaaram gammadaa meerre horteen agarii gootonni gaafa diddaa meerren jedheem sanyiin jaarabbaa gadaa maaliif dhibee onneen dursun kan akka baaroo tumsaa meerre sanyiin abdoo fi gaaddisaa meerre fakkiin lalisee fi ashaa gootonni dubbattan gootonni kan lolee buqqisu habashaa meerreree onneen akka kalee meerreree kan wal faana bobba'e qonnaan bulaan maaliidhaaf calje'ee hojjetaaf daldalaanoo maaluma ta'ee galuu fi dide moo sochiitudhaa ta'ee du'a sodaate moo qawweetu hanqatee
Dhaggeeffattoota keenya amma qophii malaarra geenyeerra. Kutaa kana keessatti kan isin dhageessifnu obbo Bakar Yuusuf kan isaan haasaa godhanidha. Qooda Oromoota biyya ambaa ka jedhu irratti. Maarree nu waliin tura. Nufituuf deemaa Oromoo dhagayee Oromoo kayee Oromoo dhagayee har'a fees dammaqee Oromoo dhagayee mirga kee falmee tokkummaan wal ta'ee. Baqachuun billawa qara lamaati. Siis ni mura, siis ni gargaara. Kan ala ba'uu danda'u kanaatutu ija hawaasaa saniiti. Kan arihee qabuu danda'u, kan fiigee jalaa ba'uu danda'u, ka dubbatee dubbii guutuu danda'u, ka waa barate, ka bayyanate, isa ka ba'u. Kun duuba qaawan dhiisu hawaasa san keessatti. Gaafii tana gaafachuun barbaachisaa haqaaf dhuguma dubbachuudhaaf gaafii tana lafaa kaasuun barbaachisaadha. Ammoo kan jeetti nu qofaa miti uummanni addunyaadhaa warra Ayirlaand irraa jalqabii Kurdii dhaqii warri akka rakkoon isaanii rakkoo kan akka Oromoo kan ta'e hunda karaa kanarra dabran. Ammoo maal godhan? Kan ala bahe kun kabayyana ta'an ala bahe kun saba isa bikka tanaan ga'e kanaaf dirqama qaba. Inni yogguu ala bahuun isaa ta dura warra isaa gargaaruun akkuma saba guutuu gargaareeti. Akkasuma wajjin ammaas warra bira dabree dhimma saba sanii ka ta'e sanis gargaaruun ammaas dirqama isaati. Akkanatti uummanni Taamil kan Sri Lankaa nama isaanii kan biyya alaa jiru hundinuu 130 waan argatan akka gaafii Taamiliif akka kaayan godhan. Eritiriyaan tuni otoo bilisummaan bahinitti hin ba'an 110 namni isiidhaa. Ooyiruu takkatan harkatanitti saantiima 10 achi kaayan. Karaa kanaanii qaawa jabaan san, beekaan san, dargaggoon san kan hawaasa sanirraa ala bahuudhaan qaawa dhiisisan karaa kanaan gochisiisan. Biitti san nuufii miti ijaaramte. Koloneeffataan Amaaraa biyya saba isaaniitiif toltu kan namni kaan yoo qoodarraa fudhate akka dantaa isaa gargaartu qofatti akka ta'utti biyya fuula saniin ijaaramte. Biyya aadaa, afaan, biddeenallee yoo fudhatte kan dalagaa bikka sanitti argatu Itoophiyicha akkasitti Itoophiyummaa 100% guutuu danda'u sana. Hojii guddaa kan kennuu danda'u ammaas biirookiraasiidha. Biiroo isaan nama biraatiif jaaran biddeena kennan kan afaan san, aadaa san, yaada san ka fudhate qofaatutu achi seena jechaan yaadallee ilmi namaa kontirool godhuu hin danda'u. Ammoo yoo xinnaate kan fakkeessuu qaba. Ani fudhadhee fakkeessuu qaba. Wanni hundi dura fakkiidhaan jalqabdii booda dhugaa namatti ta'uu deemtu immoo. Sanii fi na dhibdi Oromoo biyya alaa jirtu guun jedhu yoon jiyoogiraafikalii dubbadhe malee jechaan bikkuma namni san jiru yoon dubbadhe malee biyya yoo taate saniif biyyaan turre biyya Oromoon turre Oromoodhaaf hin ijaaramte. Inumaatu takka haqa biyya sanatti hin qabne bikka biraa dheettee argatta. Saniif Oromtichaaf Oromtittiif Itoophiyaan baanan san waan biyya alagaa tabirarraa itti addaa
hin mul'atu. Akkaan je'etti Oromoon biyya alaa jirtu dirqama qabdi. Dirqama hawaasa saniif qabdu jira. Lammata dirqama qofaa miti. Mirgaas qabdi. Kan dirqama fudhate hundammaas mirga qabaachuu qaba. Tokko tokkoon hin irra deebi'ee maal jechuu kiyyaa ibsaati. Poontiin sadeessaadhaa laguudhaa jira ammaas. Waan kan alaa bahee kun godhuu hin qabne kan hin jiru. Keessa deebi'eeti ta dirqamaa saniin dura lafaa kaasa. Dirqamni kan horiidhaa, kan qabeenyaan gargaaruudhaa san maqaa dhoofne. Kanaas bal'isuu hin danda'a. Ammoo meesittiin dhaabasa. Kan lammataa hoo biyya alaa tan ija banate tan dhufuun ijaas nama banti. Beekumsumni ida'ama. Kanaaf dubbataa ummata sanii kan biyyatti hafee sanii ta'anii wabii isaa ta'anii isaaf dubbachuun isaaf tattaafachuun addunyatti himuun addunyatti isa dhiyeessuun ambaasadarri dhugaadhaa kan ummata sanii nama ala jiru kana. Dirqamni tokko sani biyya alaa tanatti ambaasadara kan sagalee hin qabne kan biyyatti hafee saniif lolu walii galatti yaadaanis mooraalaas kan biyyatti hafee biyyatti lolatti jiru san qabeenya qofa odoo hin ta'in mooraalaas jajjabeessuu silaahuu afaaninii miti hojiini jajjabeessuu dandeessa. Yoon gabaabse dirqama wanneen jedhuun ammana. Ammoo akkasumatti mirga qaba. Sirnuma fedhettiyyuu kan dura bu'ee qabsoo gaggeessuu jira. San dhaabboottii bilisummaadhaan tan Oromooti. Isaan kana gubbaa kan isaanirra humna qabu, kan haqa murtii qabu saba sani. Saba isaan dhaabbataniif sani. Dhaabni tokko kan har'aan tana bilisummaa Oromootiif lolu qaadhimaa bulchaa boruuti takka biyya sanii. Gaafa Oromiyaan dhugaadhaa Riippaabilikni Oromiyaa gaafa dhaabbate ka bulchu. Namni alaa Oromtittiin ala jiru kan jirru cinaacha saba saniiti. Cinaacha tokko ka saba saniiti. Saniif irraa oli dhaabboottii qabsoo gaggeessiturraa oli. Ammoo haala irraa oli ta'uu danda'u jira, haala irraa oli ta'uu hin dandeenye jira. Waa hundaafuu inni mirgi isaa maali? Takka yoo dhaabboonni paartii haa ta'an ijaarmaya qabsoo gaggeessu haa ta'u kakarraa dabe akka uummataatitti gorsaan taatu murtiin taatu karatti deebi'u saniif carraaquudha. Kana godhuudhaaf haqa isaati, mirga isaati. Kan wal lolees yoo wal dhabbiin kaayoo irratti hin ta'in yoo wal dhabbiin wal dhabduma individuaalota yoo taate kan walitti dhiibu ta'uu danda'uudhaatu mirga isaati. Ka sadeessaadhaan dhaabnummaan fedhees seera itti bulu kaayoo inni lafa kaayyate san ilaalee wanni kuni qaceellaadha takka immoo waan ammallee guutamuu barbaachisuu jira jedhee koomeent godhuu irratti yaada kennuu haqa isaati, mirga isaati ta'uu qaba. Ta sadeessaadhaa laguu jira.
waan inni irraa lagachuu qabu, waan inni godhuu hin qabne. Inni san anumaatuutu ala taa'ee qabsoo gaggeessa jedhee yoo iffile san badiidha, san laguudha, san irraa fagaachuu qaba. Ala taa'eetiin qabsoo uummata tokkoo gaggeessa jechaan hallayyatti uummata san geesse jechaadha. Uummanni san akka takkaa deebi'ee bilisummaa isaa akka fiixan baane goote jechaadha. Kanaaf lagachuu mirgaan qaba jechuunii fi anaatuutu gaggeessa ala taa'ee jechuun waan adda addaati. Tun laguudha. Walii galatti qoodni isaa qooda dirmachuuti, qooda tumsaati qabsootaniif. Qoodni isaa qooda qabsoon akka kararraan baane tiksuudhaati. Kana namni Oromoo ta'e hundi haqatti qaba tiksuudhaaf akka kararraan baaneef. Amma nuti fakkeenyi warra amma wal geenye warri ala jiru kabbaanu sanis numa tokko numa akkamitti dubbii tana duubaa dhugeessuu hin danda'amu, hojii oolchuu hin danda'amu. Naf fakkaata namni tokko foormuma ta'e yoo if jaare malee waa takka bika takka hin geessu. Sabni Oromoo ka ala jiru if jaaruu waan duruu jalqabe foormii hawaasatti fakkeenyaaf nama dargaggoodhaafis foormii barattuutti ta'uu danda'a. Amma mee foormii hawaasota adda addaa duruu kan lafa bu'ee jiru sanirraa hin dubbadha. Firaanfoort kanaas hawaasaa jira, Berliin hawaasaa jira, Minshin hawaasaa jira, Skandinaaviyaa warri hawaasotaa jira. Midhaan isaa duruu bu'ee jira. Kanaaf amma waliif fidanii yoo mari'atan waan lubbuu qabaata kan irraa bahuu danda'a. Akka reefu jalqaba maqaa dhawetti haala sabni keenya amma keessa jiru ijoollee meeqaa dhume. Addunyaa kana irratti uummata hedduudhaatu haqamee addunyaa kana irra arrantan hin jiru. Uummata Hindii, Neetif Ameerikaas isaan haa fudhannu. Uummata Aboriijinii kan Awustiraaliyaa haa fudhannu. Lakkoofsan qaban uummanni addunyaa kanarraa haqamee akka uummatatti arrantan hin jirre. Hireen akkanaa nutti dhufuu ni dandeesse. Keessaafuu bara 120 olii akka haqamnuuf duulli ture. Duulli kun meeqama akka sabatti nu madeesse meeqaatu nurraa cabe. Uummanni Oromummaan isaaniif har'aa waan alagaa taate baay'eedha jira. Kun wanni agarsiisu lafarraa haqamuun seenaa addunyaatti hogguutuu ture ta'uuf ni danda'a. Uummata guddinaan lakkoofsa lammaffaa Afrikaa keessaa qabu akka Oromoo kunis itti dhufuu danda'a. Saniif tattaafachuun dirqama kan biyya keessaa kan ala keessaa kan hundaati. Obsena dhabe yaalamii koo kee kana arraas miidhagee ilaalu dadhabadeen badana. Obsena dhabe yaalamii koo kee kana arraas miidhagee ilaalu dadhabadeen badana. Naamus Oromoo koo addunyaa ragaa koo maal badii lammii koo callisuutu rakkoo. Naamus Oromoo koo addunyaa ragaa koo maal badii lammii koo callisuutu rakkoo. Baana barii eebbisee ergee duudhee taalasa lafatti argee maaloo. Baana barii eebbisee ergee duudhee ilmasa lafatti argee maaloo.
Iga politiko, Halifalmi, Inchalisin Funko, Halifalmi, Iga Polesako, Halifalmi, Inchalisin Funko, Halifalmi, Iga politiko, Halifalmi, Inchalisin Funko, Halifalmi, Iga Polesako, Halifalmi, Inchalisin Funko, Halifalmi, Riranaga, Bilbisafe, Debisaka Weli, Rasasatae, Ijole Oromo, Kadufine, Nufituf Dema, Oromo Dagai, Oromo Kai, Oromo Dagai, Karafes Damaki, Oromo Dagai, Mirga Kefalme, Kuman Waltai, Kamaduratifu, Garanu Kubani, Yo Hara Chalife, Ada Murari, Kade Afalmanu, Toguma Sami, Oromo Kai, Oromo Dagai, Kamaduratifu, Garanu Kubani, Yo Hara Chalife, Ada Murari, Kade Afalmanu, Toguma Sami. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaarraa kanumaan xumurreerra. Torbee dhimmoota adda addaa irratti qophii adda addaa qabannee dhiyaanna. Waan nu caqastaniif horaa bulaa. Sirba kanaan hanga torbeetti nagaa isinii hawwineerra. Disney Oromo about to commit kuma nafsati dina bukte su isa shikati kai wali lolla injiban non galla kai loli lolla sinega aba ondo la vega lolla sinega ero tu la vega lolla sinega obo tu la vega lolla sinega ero tu la vega agam sitte go je te jolle kenya sarba bo to